Bakka iddoo jirtutti nageenyi waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya. Guyyaa irraa kana barnoota baay'ee barbaachisaa tokkoon qabadhee isiniif dhufe. Barnoonni har'a waliin ilaallu akkamittiin nama feesbuukii keenya hate yookaas feesbuukii keenya nu wajjin fayyadamaa jirru akkamitti bira ga'uu dandeenya. Bira geenye immoo akkamitti irraa deeffachuu dandeenya yookaas irratti cufuu akka dandeenyu waliin ilaallaa jechuudha. Yeroo baay'ee feesbuukiin namoonni kallattii adda addaatiin feesbuukii akka hatan kanaan dura isin barsiiseen ture. Kallattii ittiin namoonni feesbuukii keenya hatuu danda'an kallattii sadii isin barsiiseen ture. Sanas ta'u kana kallattii ittiin feesbuukii keenya hatame beennus beekuudhaa baannus feesbuukii nuun alatti itti fayyadamamaa jiru bifa kamiin ofirraa cufuu akka dandeenyu yookaas ofirraa jijjiiruu akka dandeenyu isinitti agarsiisa. Yeroo jalqabaatiif chaanaalii keenya dhaggeeffachaa kan jirtan naardostuu sabiskiraayib gochuu hin dagatina. Barnoota adda addaa asirratti kan argitan waan ta'eef jechuudha. Amma fakkeenyaaf kana argachuudhaaf jalqaba feesbuukii keenya keessa seennaa. Feesbuukii keenya keessa akka seenneen xiyyi tokko gararraa kanatti hin argattu xiyya tokko. Xiyyi sun kun rog-sadee kana gara jalqabaatti kan argamtu sarara sadii sana jechuudha. Isarraa al tokkoof ni seentu. Isarraa akka seentaniin kunoo seetingiiwwan baay'eetu argamu as jalatti. Seetingiiwwan argaman kana tokko tokkoon isaa faayidaa mataa isaanii kan qabanii jechuudha. Faayidaa mataa isaanii qabu garuu achi keessaa kan itti guyyaa har'aa kana isinitti agarsiisuu barbaadu garuu dhuma kanarratti gad dhuftu jechuudha. Gara dhumaa kanarratti seeting gendee piraayiveesii kan jettu kanarraa dhufuu qabdu jechuudha. Kunoo bakka geengootti godhe kanarraa al tokkoof dhuftu jechuudha. Achirraa akka dhuftaniin kallattiidhaan gara sanaatti isin seensisa miti. Ammas seetingii kan jedhu waan biraa kan biraa tokko isinii fiduu danda'a jechuudha. Akka kan kootiitti haala kanaan naa fida waan ta'eef. Isa booda isarraa al tokkoof tuqxanii keessa seenuu qabdu jechuudha. Amma isa seenee tuqee gaafan keessa seenu haala kanaan naa fida. Inni kun wantoota adda addaa of jalaa qaba. Amma fakkeenyaaf personal details kan jedhu kana keessa seentanii yoo ilaaltan waan biraa argachuu dandeessu. Password and security kan jettu kana keessallee yoo seentan waan biraa argachuu dandeessu. Wantoota adda addaa jala argattu jechuudha. Wantoota feesbuukii keenya wajjin akkaataa kamittiin follow itti deeffachuu akka dandeenyu, peejii keenya akkamitti sirreeffachuu akka dandeenyu wantoota baay'eetu as jala jiru jechuudha. Egaa karaa ittiin nama feesbuukii keenya nu wajjin fayyadamaa jirru argannu kunoo karaa kanaatiin password and security kan jettu kanarra seenuu qabna jechuudha. Bakka itti geengoo godhe sanarraa al tokkoof seenne keessa dhaquu qabna jechuudha. Amma fakkeenyaaf kun haala kanaan naa fideera. Haala kanaan naa fideera. Erga nakkeetti naa fidee piroofaayiliin koo yookaas feesbuukii itti fayyadamaa jiru maqaa koo waliin naa fideera kunoo bakka kanatti. Isa booda as jalaallee wantoota baay'ee argachuu dandeenya. Garuu wanta nuyi irratti barbaanne yookaas wanta nuti ilaaluu barbaanne nama feesbuukii keenya hate bira ga'uudha waan ta'eef isa sana argachuudhaaf ammas yeroo lammaffaatti password and security kan jettu nuuf dhufti kunoo asumatti akka argitan kana jechuudha. Password and security yeroo tokko gaafatannu haala kanaan nu baasa. Ammas kunoo jalqaba irratti nuuf fidaa jechuudha password and security. Isa booda isa keessa seenne waliin sirreeffannaa jechuudha. Ammallee keessan seenaa. Password and security keessa ergan seenee booda wantoota baay'ee naa fidalle asittis kunoo wantoota asitti naa fidu bakka itti passwordii jijjiiruu dandeenyu inni jalqaba irratti argitan kun. Amma fakkeenyaaf passwordii jijjiiruu yoo barbaaddan bakka kanatti jijjiiruu dandeessu. Lakkoofsa bilbilaallee haaluma kanaan bakka kanatti jijjiiruu dandeessu. Garuu nama feesbuukii keessa isin wajjin fayyadamaa jiru beekuudhaaf jala kana dhufuu qabdu kunoo where your log in kan jettu kanarra dhufuu qabdu jechuudha. Kunoo bakka kanatti jechuudha. Bakka itti naannessee kanarra dhuftanii seentu. Egaa bilbila keessanirraa barreeffama isaa ilaaltee yoo deemtan gaariidha. Yoo seetingiin isaa adda adda ta'e hin beeku waan ta'eef isa booda kunoo haala kanaan isinii baasa. Haala kanaan baasa. Gaafa haala kanaan fiduu fakkeenyaaf maqaan feesbuukii kootii Daanii jedha. Daani'el Olaanii jedha. Akkasuma instaagiraamiin koollee maqaa koo kan fakkaatudha. Instaagiraamiin koo qofaa masaa jira garuu maqaan koo yookaan feesbuukii koo bilbila 8 irratti yeroo 8 akka yaalamee jiru natti agarsiisa.
Fakkeenyaaf Infinix Hot 10 kan jedhu kana jala +8 kan jedhu jirti jechuudha. Yeroo 8 yaalameera akka jedhu. Isarraa al tokkoof tuqeen keessa seena. Eenyu fa'i kan feesbuukii koo na wajjin yaalaa ture yookaas feesbuukiin koo eenyu fa'iin hordofamaa ture. Inni kun kanan PC irratti fayyadame ta'uu danda'a. Kanan bilbilarraa jijjiirradhe ta'uu danda'a. Akkasuma immoo kan tarii wantoonni jijjiiran hin beekamu waan ta'eef amma yeroo ammaa kana noormaalii kan ittiin fayyadamaa jirtu Infinix Hot 10dha jedha. Amma bilbila Infinix Hot 10 alatti feesbuukiin kun hundumtuu cufamuunsaa dirqama ta'a jechuudha. Infinix Hot 10 kan jedhuun alatti wanta fayyadamu kan biraa hin qabu waan ta'eef. Fakkeenyaaf inni kunillee kiyyuma ta'uu mala, kunillee akkasuma ta'uu mala jechuudha. Kanaaf warri kun lamaan warra yaalii geggeeffame yookiis kana dura bilbilaan fayyadamee na jalaa badee ta'uu mala yookiis Androidiin amma fayyadamaa hin jiru waan ta'eef noormaalii Androidii bara 2024 keessa fayyadame illee hin qabu waan ta'eef isaan kana feesbuukii koo jalaa dirqama dileetii gochuun qabaa jechuudha. Dileetii hin godhu taanaani feesbuukii koo nama biraa wajjin fayyadamaa hin jira jechuudha. Fakkeenyaaf bara 2024 keessa Androidii irratti feesbuukii fayyadamteetta kan naan jedhu naa fida. Akkasuma Infinix wantoota akkasii fida. Isa kanaaf select device to log out kan jettu kana jala kanatti natti agarsiisaa jira kunoo haala kanaatiin jechuudha. Kan keessan haala kanaan dhiisee kan biraa isinii fiduu danda'a garuu haaluma inni isinii fideen itti deemuu maltu. Yookaas booksii akkasii callisee isinii fida yookaas immoo tuqaa 3 fuuldura wantichaatti isinii fida jechuudha. Amma as keessaa feesbuukii kan koo kan hin ilaallanne fakkeenyaaf Androidiin kun lamaan noormaaliitti nama waan ta'eef nan ilaallatu. Infinixiin kun immoo Infinix Hot 10 qaba waan ta'eef tarii kanuma cufee yaalu yoo ta'e hin beekamu ammaaf irratti ilaaluu nan danda'a. Egaa maqaa bilbila keessanii beektu. Maqaa bilbila keessanii alatti wanta as keessa argamu hundumaa booksii kana keessatti raayitiitti gootu jechuudha. Raayitii erga itti gootanii booda wanti isin irraa eegamu loogaawut gochuu qofa. Loogaawutii gootu jechuudha. Amma fakkeenyaaf ammallee loogaawutii na gaafachaa jira. Itti amantaa'ii loogaawutii godhuu naan jechaa jira bilbila loogaawutiin godha waan jedhuuf ammas loogaawutiin godhaa jechuudha. Isa booda abbaan barbaade feesbuukii sana fayyadamaa jira yoo ta'e isa biraa dhaqee keessaa ba'a jechuudha. Kana dura bilbila koo namatti kennee namni koodinarraa guuttatee na gowwoomsee waan adda addaa godheera yoo ta'e haala kanaatiin bilbilli sun bilbila eenyummaa isaa hin beeknedha waan ta'eef loogaawutii irraa naa godhi jedhee haala kanaan loogaawutii keessaa godhadha jechuudha. Kunoo amma piroosesii irra naaf jira. Loogaawutii naa gochaa jira. Kunoo loogaawutii koodii naaf ergeera. Amma koodiin daqiiqaa muraasa booda gara koo ga'a isa itti guutaa jechuudha. Amma koodiin naa dhufee jira. Koodiin naa dhufee kana fuudhee itti guuttadha jechuudha. Fakkeenyaaf kunoo koppii godhee fuudhee itti guuttadha jechuudha. Haala kanaan gaafa itti guutuu malee kunoo loogaa keessaa naa baasee jira jechuudha. Warra lamaa isaaluma kanaatiin keessaa baasee bilbila koo firii gochuun danda'a jechuudha. Haa ta'uuti kananii kiroomii irratti wantoota adda addaa irratti yaala fidee naaf kan waan maluufi isa booda gara jalqabaatti deebi'ee yoon barbaade feesbuukii koo forgeet godhee paaswoordii jijjiiruu hin danda'a jechuudha. Karaan paaswoordii ittiin feesbuukii jijjiiruu karaa baay'eedha waan ta'eef yoo barbaaddan kallattii barbaaddaniitiin jijjiirrachuu dandeessu jechuudha. Karaa barbaaddan jijjiirrachuu dandeessu paaswoordii feesbuukii keessanii jechuudha. Salphaadha waan ta'eef yoo barbaaddan immoo haaluma sanaan illee dhiisuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf as keessa yoo dhuftan kallattii ittiin feesbuukii keessan paaswoordii isaa jijjiirtanidha waan ta'eef paaswoordii isa duraa isin gaafata. Yoo paaswoordii isa duraa dagattanii jirtu ta'e garuu forgeet gochuu qabdu jechuudha. Forgeet gootanii yookaas keessaa loogaawut gootanii deebitanii forgeet gootanii itti lakkoofsa haaraatti galchitu jechuudha. Yoo masmarri isin bira jiraate yookaas iimeeliin kan ittiin kana dura bantan isin bira yoo jiraate kan akkas gootanii jechuudha. Garuu siimiin ittiin feesbuukii kana bantan isin bira hin jiru yoo ta'e yeroo isin rakkisuu danda'a waan ta'eef
haala kanaatiin nama feesbuukii keessan ati ofirraa cufuu dandeessu. Isiniin jechuun barbaada. Barnoota biraan amma walitti deebinutti nagaan turaa. Turtii gaarii.